warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fi qabdanii barattoota. Barattoonni hedduun imoodhaan si bilbiluu hin dandeenye jettanii na gaafachuu turtanii. Imoon kiyya dhugaadha. Seetingii keessaa waa seetingii wayii jijjiiramee namni gara kiyya bilbiluu hin danda'u ture. Isinis kanuma argitaniiti karaa na gaafachuu turtan jechuudha. Amma sirreeffadheetiin jira, namoonni na bilbiluu barbaadan bilbiluu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf akka inni ta'ee imoon kiyya akka amma fakkeenyaaf nama kanarra yoo inni bilbile yeroon akkasii bilbile waan akkanaaf fida, barreeffama akkanaaf fida, cannot call this user due to his or her privacy setting jaa. Namni kunillee rakkoo akkasii qaba jechuudha. Namni namaan bira bilbile kuni saniifuu akkaataan itti sirreeffadhee isiniin garsiisa. Isinis namoonni rakkoo kana isin mudate sirreeffachuu dandeessu. As gubbaarra dhuftaniiti mataa gubbattu hiixanii imoo keessan gubbaa dhuftanii mataa gubbattu hiixan jechuudha. Achi booda security and privacy waan jettu hiixanii achirraa gad deemtanii bakka call jettu sana guutuu hiixan booda gubbaarratti everyone kajuu jira. Everyone kana gubbaa akkasitti ogguraayitii gootan imoon keessan isiniif sirraa jechuudha. Haala kanaa warreen rakkoo akkasii qabdan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Galatooma.